Maqaan kiyyaa Abdallaa Aminuu Shomoriin jedhama. Gurmii nama shaniitiin horsiisa lukkuurrattiin jiraata magaalaa Batteeti. Hanguma xiqqaan jalqabnee ture rakkoo 250 marsaa shanaffaati amma 500 yeroo tokko yeroo lammaffaa yeroo sadaffaa ammas 500 amma yeroo afuraffaadha. Reekuma takkaan oomishee jira jechuudha. Kanaaf kaapitaalichi gaafa jalqaballee xiqqanee galee baay'ina amma 500 yeroo lamaa fi yeroo ammaa kana kumaan xalabe kumni kuma 145 kanaan xalabnee turre kuma 300 bira irraa arganne hojii guddaa fidaa jirra. Kanaafuu marsaa isaa eeganaatis akkuma kanatti daballee isaan onni fooyyeen argannee waggaa ofirraa milkoonnee bileeyyan keenya kan nu boodatiif akkasii dabalsuudhaaf akka qophii kanarra jirra. Akkasitti yaadne waggaa jalqabnu baay'ee bu'a qabeessa hojichi salphaadha. Bu'a qabeessa immoo faayidaa qaba. Kanaaf ol kana wal qabsiisee ka galatoomnu hunda walaa mootummaan keenya warra kana qindeessu warreen kana qindeessee galatoomtuun jaa. Kanaafuu saffisaan baay'een odoo namni irratti maatee waan hojjetaate jijjiirama guddaa qaba. Jijjiirama qaba jijjiiramaa hin jedhamne. Jarraa biyya namaa barbaada yaa'urraan biyya keessatti jiraata of ta'een jiraata of gargaaree nagaan jijjiirama tokko fidee jiraata jechuudha.